Zakir Naik. Assalamu alaikum. I'm Namita, a kindergarten Obboleessa koo teacher Zaakir by Naik, profession. Assalaamu alaikum. First Ani of all, Naanitaan jedhama. let Mana me barumsa daa'immanii ta'ee congratulate hojjedha. you for Jalqaba all ergaa isaa your nagaa jaalaa fi commendable obbolummaa work babal'isuu in keessatti hojii spreading. gaarii Ask hojjetan. you, Baga Brother gammaddan Naik, jedheen eeyyama. if Obboleessa koo Quran Naayik gaafii si is gaafachuufadha. the God. Quraanni jecha Rabbii yoo ta'e Islaamummaan immoo karaa jireenya dhugaa yoo ta'e kanaafuu namoonni maaliif yeroo dheeraa fudhatanii hojiirra oolchuun isaanitti ulfaata? Obboleettiin gaafii gaarii tokko gaafatte. Quraanni jecha Rabbiiti, Islaamummaan immoo amantii dhugaati. Kanaafuu namoonni maaliif yeroo dheeraa fudhachuuf? Obboleettii, yeroo hunda daandii sirrii hordofuun salphaa miti. Hubannoon kee adda adda, ilaalchi namaa hunduu adda adda. Fakkeenyaaf namni Musliima hin taane araada dhugaatii qabu yoo jiraate yoon Islaamummaa fudhate alkoolii dhuguu dhiisuun qaba jedhee ofitti hima. Shamarran waliin bahuu fi walqunnamtii saalaa raawwachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu sun isa dhaaba. Kanaafuu Islaamummaan gaariidha jedhee itti fakkaachuu danda'a. Garuu alkoolii dhuguu dhiisuun hin barbaadu. Shamarran waliin bahuu, isa waliin walqunnamtii saalaa raawwachuu yookaan foon alatti nyaachuu dhiisuu barbaaduu dhabuu. Namni tokko yoomuu baruu obsinees shakkiin isaa keessatti waswaasni tokko isatti dhufa. Namni sun nama dhugaatii alkoolii dhuguu dhiisuu fi foon alatti nyaachuu dhiisuu danda'a. Garuu ani amma Islaamummaa hordofa jechuu danda'a. Kana jechuun waggaa 40 gowwaa ta'ee jira. Islaamummaa hordofuu dhiisuun anaaf wayya. Gaariin isaanii hiriyoonni koo yoon Islaamummaa hammadde maal jedhu, haati maal jettu, abbaan kootis maal jedhaa ja'a. Egaa gufuuwwan kun hundinuu ni jira. Obboleettii koo yoo hordofuu dandeessu dhugaa jiru fudhachuu ni dandeessa. Obboleettii koo yoo hordofuu dandeessu dhugaa jiru fudhachuu ni dandeessa. Kanaafidha ergaan sun ifaa fi loojikii ta'uu isaa hubachuu kan qabdu. Akkasumas wantoota biroo anis waliin jiru akka jiran ifaadha. Namni tokko dhugaan kun yoo ta'e hiriyoota koo warra Musliima hin taane dhiisuun dirqama ta'us fudhachuun qophiidha jechuudhaaf cimee ta'uu qaba. Akkasumas namni amanni obboleettii akkasumas na amani obboleettii koo kun tilmaama qofa. Namoota Musliima hin taane hedduun Islaamummaa fudhatanii fi hiriyoota isaanii turii qabatanii turan nan beeka. Namootni immoo namoota Musliima hin taane waliin hin dubbatin yaa Zaakir naan jaan hiriyummaan isaanii dhabda. Anis hiriyoota Musliimaa hin taane hedduun qaba. Maashaallah nan kabaja. Maashaallah namni Musliima hin taane atuu Musliimaa miti kan na kabaje. Rabbiin haa eebbisu. Egaa hojiin koo dhugaa dhiyeessuudhaan akkasumas dhimmoota biroo Quraanni suuraa Al-Baqaraa bismillah lammaffaa ayata 256 keessatti eera keessatti amantii keessatti dirqamni hin jiru. Dhugaan ifaadha. Dogongorris ifaadha. Hojiin keenya yoo obboleettii koo dhugaa jiruu fi namni sun fudhachuu fi dhiisuu isaa dhiyeessuudha. Rabbiin inni hunduma danda'u namoonni hundi dhugaa akka fudhatan yoo barbaade kun baay'ee salphaadha. Rabbiin kun Quraana isaa keessatti suuratul Yunus keeyyata 99 ayata 99 irratti caqafameera. Yoo Rabbiin inni hunduma danda'u fedhe kunis namoota hunduma amantoota gochuudha kan baay'ee salphaadha. Kun fayyakuniin taasisa waan ta'echa baay'ee salphaadhaa ta'a jechuudha. Garuu qormaanni eessa jira? Rabbiin Quraana keessatti suuraa Al-Mulkii bismillah 67ffaa keeyyata 2ffaa keessatti isin keessa yaa allazii khalaqal mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Isin keessa kamtu hojiin gaarii akka ta'e qoruuf du'aa fi jireenya uume. Egaa jireenyi kun yaa obboleettii koo qormaata akhiraati. Amma namni tokko dhugaa jiru yoomuu hubatu guutumattuu hordofuu dhiisuu danda'a. Inni parsantii 80 hordofuu danda'a. Dhibbeentaa 50 hordofuu danda'a. Warri dhugaa jiru dhibbeentaa 100 hordofan muraasa. Musliimoonni tokko amala badaa qabaachuu danda'a. Garuu musliimoota eegaa wanti ati hubachuu qabdu yaa obboleettii koo qabxiileen gurguddoon tokkummaa Rabbitti amanuu fi caappaa ergamtoota amanuudha. Akkasumas jireenya boodatti amanuun qabxii hunda caalaa barbaachisaadha. Akkasumas sitti hima obboleettii. Dr. Zaakir Naik ammas kunoo Islaamummaan koo akka beeksisu waan tokko sitti himuu barbaada. Akkasumas deebi'ee nan jedha. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rabbi malee Rabbiin biraa hin jiru. Muhammad immoo ergama Rabbiiti jechuun ragaan ba'a. Maashaallah fedhii Rabbiitiin yaa obboleettii koo Rabbiin siif eebbisee jannata siif haa kennu yoo fedhe Rabbiin. Yaa obboleettii koo si simanna Rabbiin si haa eebbisu jannata siif haa kennu. Amiin.